waa hundumaa abbaa manaa ishee jalaa galchitu jechi jedhu kan ishii kan ta'e hundumtuu kan abbaa manaa ishiiti. Ka abbaa manaa ishii kan ta'e hundumtuu kan ishiiti. Isheen dhuunfaa ishiitti kiyya jettee kan itti yaadu tokko illee hin qabdu. Inni dhuunfaa isaatti kiyya jedhee kan itti yaadu tokko illee hin qabu. Wanti qaban kan walii isaaniiti. Galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf. Wanti qaban kan maaliiti? Kan walii isaaniiti. Kanaaf waliif abboomamuudhaan, waliif bitamuudhaan, wal jaalachuudhaan, iddoo waliif kennuudhaan dhagnummaa mul'isuu qabu. Tokkummaa dhagnaa mul'isuu qabu. Hammam yoo baay'atte iyyuu waldaan tokko akkuma jedhu haati manaa fi abbaan manaa lama jedhaman. Isaan tokko. Dhiira tokkoof kan eeyyamame dubartii tokkodha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame. Kanaaf waan qabu hundumaayyuu waan qabu hundumaa kan isaa kan ta'e hundumaa akka barbaadetti itti fayyadamuu hin danda'u. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaalate waldaa kiristaanaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaalatu. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamaa akka taatutti Kiristoosin karaa dubbii isaatiin isaan bishaan hin dhiquudhaan ishee qulleesseeraadha. Abbaan manaa maal haa godhu? Akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaa jaalatu, waldaa kiristaanaafis ofiisaa dabarsee kennu, haadha manaas haa jaalatu, ofiisaas ishiidhaaf haa kennu. Namoonni tokko haadha manaa isaanii hin jaalanna jedhu, ofii isaanii garuu ishiidhaaf hin kennan. Ofii isaanii garuu haadhota manaa hedduudhaaf kennan. Kana jechuun hin sagaagalu jechuudha. Hin sagaagalu jechuudha. Kan isaa kan ta'e hundumtuu iyyuu kan haadha manaa isaati. Kanarraa kan hafe hin danda'amu. Bakkuma hunduma seenuun hin danda'amu. Kiristoos waldaa kiristaanaa dhiiga isaatiin yookaan immoo bishaan inni dhiquudhaan akkuma ishee qulqulleessee waldaan kiristaanas birmadummaanii fi waldaan kiristaanas xuriin dirmamummaan wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin xuriin wanti akka dirmammuu godaannisa adda addaa osoo irratti hin argamin wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu muudaa kan hin qabnes taatee ulfinaan of dura ishee hin dhaabaa jedha. Fudhatamtuu taatee ulfinaan Kiristoosin dura dhaabachuutu isheerra jira. Kanaaf abbaan manaa haadha manaasaaf afootti fudhatamaa ta'uun isarra jira. Kan mudaa hin qabne, kan dirmammuu hin qabne ta'uun isarra jira. Haati manaas kan mudaa hin qabne, kan dirmammuu hin qabne ta'uun isheerra jira. Eessatti? Abbaa manaa ishee biratti. Gooftaan galataa fudhata. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf. Iyyesuus maqaa isaa kan eebbifame haa ta'u. Eessatti? Abbaa manaa ishee biratti kan mudaa hin qabne ta'uun isheerra jira. Kan mudaa hin qabne. Kan waan tokko olfillee hin himatamne. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akkasuma immoo abbaan manaa akkasuma dhagna ofiisaa
akkuma dhagna ofiisaa jaalatu haadha manaa isaa haa jaalatu. Haadha manaa isaa jaalachuun hin ta'aaf. Namni haadha manaa isaa jaalatu ofiisaa jaalata. Namni foon isaa hin soora hin dhimmaaf malee takka foon isaa jibbee hin beeku jedha. Namni foon isaa hin yaadaf hin dhimmaaf malee takka foon isaa maal godhee hin beeku jibbee hin beeku. Kanaaf akkuma qaama keenyaaf dhimminu, akkuma foon keenyaaf dhimminu, akkuma jireenya keenyaaf dhimminu, akkasuma jaalala walii keenyaaf dhimmuu qabna. Maaltu jaalala keenya booressaa jira? Maaltu jidduu keenya lixee? Maaltu nu jidduutti galee ta'u addaan nu dhiibaa jira? Kan jedhu beekuu qabna. Wallabbiin gaafa eegalu, wallabbiin jalqabaa gaa'ila jidduutti miti kan eegalu. Wallabbiin jalqabaa keessa nama tokkotti eegala. Kan keessa ishiitti eegaluu danda'a yookaan keessa isaatti eegaluu danda'a. Eenyu wajji wallabuu eegala? Waaqayyoo wajji wallabuu eegala. Waaqayyoo wajji erga wallabee booda sanbooda gara gaa'ilaatti kan tarkaanfatu. Wallabbiin gaafatti namaa wallabdu, gaafa gaa'ila keetii wajji wallabdu, wallabbiin kun haadha waan eegale sitti hin fakkaatin. Tutturee jira jechuudha. Amma immoo iyyuu qaama uffatee si jidduutti mul'ataa jechuudha. Kanaaf maaltu gaa'ila koo diigaa jira? Maaltu jireenya koo balleessaa jira? Maaltu waaqayyo wajji waliin na buusaa jira? Kanaaf karaan koo maalidha kan jedhu guyyuma guyyaadhaan namni tokko itti gaafatamummaan isaa maalidha? Guyyuma guyyaan of laaluu qaba. Ejji kiristaanaa ofiisaa irratti jedhamee akkuma barraa'e kiristaanni tokko guyyuma guyyaadhaan maal gochuu qaba? Ofiisaa laaluu qaba. Haala jireenya isaa laaluu qaba. Haala deddeebii isaa laaluu qaba. Haala dubbii isaa laallachuu qaba. Dubbiin afaan keessanitti dhufeedhaaf akkasumaan baasuun qabda. Yommuu kana gootanii maal godhaa jirtu jechuudha? Gaa'ila keessan diigaa jirtu jechuudha. Dubbiin waa'ee hin baafne afaan keessan keessaa akka hin baaneef eeggachuu qabda. Dubbii walitti isin buusu. Dubbii isin hin haasisu. Dubbachuu isin irra jiru. Kana gaafa gootanii gaa'ila keessan keessatti rakkina fidaa jirtu jechuudha. Gaa'ila kee keessatti rakkinni akka hin seenne. Gaa'ila kee keessatti dhibeen adda addaa akka hin seenne. Gaa'ila kee keessatti rakkoon adda addaa akka dhufeetoo gaa'ila kee hin guduunfineef. Jireenya kee akka hin balleessineef. Kiristoosii wajjin tokkummaatti qabdu akka seelaan diigneef guyyaa guyyaadhaan ofii kee ilaaluu qabda. Guyyaa guyyaadhaan ofii keessan ilaaluu qabda. Galanni fulfinni waaqayyoodha. Gooftaan maqaa isaa kan eebbifame. Dhugaa akka barumsa kana booda erga xumurtanii booda gaa'ila keessan kan uumattanis ta'e gaa'ila keessan ganaa kan uumattan waaqayyo wanta gurguddaa akkasiin barsiisaa jiru abdiif amantiin qaba. Galanni fulfinni waaqayyoodha. Kanaaf gaa'ila keenya keessatti maal gochuun nurra jira? Of eeggachuun nurra jira. Itti gaafatamummaan keenya mataa keenya maalidha? Of eeggachuu qabna. Galanni fulfinni waaqayyoodha. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifamee haa ta'u. Itti gaafatamummaan abbaan manaa fi haati manaa waliin qaban walitti dhufeenyaan dura jechuudha. Maatii isaanii, hiriyyaa isaanii gargaaru yoo ta'e walitti dhufeenyaan dura. Maatii isaanii gargaaru, hiriyyaa isaanii gargaaru, nama addaa garaa gargaaru. Amma garuu yoo erga walitti dhufanii booda inni jalqabaa sun hin jijjiirrama. Akkuma jalqabaa maatii kee gargaartu, akkuma jalqabaa hiriyyaa kee gargaartu sani gaafa gaa'ila uumatte gargaaruu hin dandeessu. Kophaa keetiin jechuudha. Waliin mari'atta abbaa manaa keetiin. Waliin mari'atta haadha manaa keetiin. Saniin alatti hin ta'u. Kaleessa maatii kee bira yommuu jirtu abbaa feete gargaaruu dandeessaa, maatii kee gargaaruu dandeessaa, hiriyyaa kee gargaaruu dandeessaa, fira kee gargaaruu dandeessaa, qabeenyaa keetiin gargaaruu dandeessaa, humna keetiin gargaaruu dandeessaa. Har'a garuu gaafa gaa'ila uumattu fedha isaatiin yookaan immoo fedha ishiitiin wal gaafattanii jechuudha. Waliin mari'attanii raawwachuu qabdan malee bakka wama dandeessuuf yookaan immoo wama gochuu dandeessuuf baateen hojjettu. Sababbiin isaa Maatiyos 19:5 irratti maal jedhaa? Dhiirri haadha isaas abbaa isaas hin dhiisaa, haadha manaa isaattis maal hin godhaa? Hin maxxana. Egaa yerootti dhiisuutu dhufa jechuudha. Kaleessa kan raawwattu gochuun dhiista. Kaleessa kan nama gargaartu yoo taate dhiista.
Kaleessa kan nama wajjin hojjetu taatu hin dhiista. Ofii keetiin yaaddeen hojjetu. Fedha isaa abbaa manaa kee wajjin wal mari'attee booda. Haadha manaa kee wajjin wal mari'attanii booda. Erga wal mari'attanii egaa walii galtanii booda nama san gargaartu. Maatii keessan gargaaruudhaaf wal mari'achuu sinirra jira. Maatii keessan gargaaruudhaaf wal mari'achuu sinirra jira. San bichaa miti. Maatii qofaa miti. Galanni fulfinni Waaqayyoo rafaadha. Hiriyaa keessan gargaaruudhaaf wal mari'achuu sinirra jira. Fira keessan gargaaruudhaaf wal mari'achuu sinirra jira. Daa'ima keessan gargaaruudhaaf wal mari'achuu sinirra jira. Yeroo tokko daa'ima keenya keessatti jaalalli hin taane yommuu uumamu agarra. Daa'imti keenya yookaan haadha jaalatti yookaan abbaa jaalatti. Inni kun kan irraa ta'e maal irraa akka ta'e yommuu sinitti mooqan immoo iyyuu yommuu laalu wal mari'annee tokkummaadhaan wanti goonu waan hin jirreefidha. Wal mari'attanii tokkummaadhaan yoo gootanii daa'imti tokkummaa keessan laalti. Ija tokkoon sin jaalatti, afaan tokkoon sin yaamti, ilaalcha tokkoon sin laalti. Tokkummaadhaan daa'ima keenyaaf waan hin gooneef yeroo hundumaayyuu haati uffata kan bittuuf yoo ta'e daa'imti garam ilaalti gara haadhaa laalti. Yeroo hundumaa abbaan uffata kan bituuf yoo ta'e daa'imti garam ilaalti gara abbaa laalti. Yeroo hundumaa abbaan waan gaarii daa'imaaf kan hojjetu yoo ta'e gara abbaa laalti. Haati akka waan hin gooneefitti keessa ishiitti waatu uumamaa deema. Garuuyyuu tokkummaadhaan kana goone, tokkummaadhaan kana raawwanne. Waaqayyo anaayyuu na barsiisaadha. Galanni fulfinni Waaqayyoo rafaadha. Tokkummaadhaan kana raawwanne. Walitti kana siif goone. Tokko taanee kana siif goone yommuu jenne daa'ima keenya yommuu barsiisnu Waaqayyo ijoollee keenya keessatti wanta barbaachisu barumsa barbaachisu isaan keessa kaa'ee isaan guddisa jechuudha. Ijoolleen keenya illee waan irraa barachaa deemu. Barumsa isaan akkas godhu. Kanaaf gaa'ila keenya keessatti wanti nuti goonu hundumtuuyyuu tokkummaadhaan ta'uu qaba. Waliin mari'achuudhaan ta'uu qaba. Galanni fulfinni Waaqayyoo rafa ta'u. Karaa tokko ta'uudhaan yookaan immoo iyyuu waliif galuudhaan daa'ima keenya guddisuu qabna. Karaan itti daa'ima keenya guddisnuu fi karaan itti walii wajjiniin deemnu tokko ta'uu qaba jechuudha. Galanni fulfinni Waaqayyoo rafa ta'u. Inni biraa immoo gooftaa waaqeffachuu fi tajaajiluun kan keenya Qorontos 16:19 irraa dubbisaa. Gooftaa tajaajiluun keenya jechuudha. Waaqeffachuun keenya tokkummaadhaan ta'uu qaba. Daa'imni keenya nurraa barachaa deemanii nus immoo iyyuu tokkummaa keenya jidduu keessatti ayyaanni Waaqayyootu argama jennee beekuu nurra jira. Akka ayyaanni Waaqayyoo argamu beekuu nurra jira. Galanni fulfinni Waaqayyoodha. Tokkummaa keenya keessatti ayyaanni Waaqayyoo argamu. Gaafa nu tokko taanee Kiristoosiin waaqeffanne abbaa manaa fi haati manaa tokko yoo ta'e waldaan gaafa cufamte rakkinni tokko ta'ee so waldaan cufame bakki waaqeffannaa hin dhabamu. Manni ekeleedhaa intaa jedhameetoo itti waaqeffamuu hin danda'a. Kutaa kana keessatti 19 irratti yommuu laallu maatii tokko laalla. Aqilaanii fi Piriikaan kan jedhamu waldaan mana isaanii keessatti walitti kan qabamteetoo jiru. Waldaan mana isaanii keessatti walitti qabamtee waldaan mana isaanii keessa jiru. Mana nama dhuunfaa tokko keessatti waaqeffachaa jira. Iddoo kanatti nagaan Kiristoos akka jiru, nagaan guutuun akka jiru kutaa macaafa kanaa hin dubbata. Galanni fulfinni Waaqayyoof. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Gaa'ila keenya gidduutti tokkummaan jiraachuu qaba. Jaalalli jiraachuu qaba. Waliif abboomamuu qabna. Waliif yaaduu qabna. Kana yoo goone ulfinni Waaqayyoo nurratti dabalaa deema. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Kutaa itti aanu walitti deebina. Barumsa isaa xaasuma irratti hin goolaba. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Akkas sin jaaladhuu fi akkas sin kabaju. Sinuu gaarii gootanii beeku. Nobboleessa keessan gammachuudha. Lakkoofsi bilbila kootii 9 12 92
kudhan 49 yoo jettan na argachuu dandeessu. Eebbifamaa. Shaaloom. Shaaloom.